dukkana keessaan baanii keessa jiraachuun akkam ulfaataa jetti obboleettiin keenya kunarra. Seenaa ajaa'ibaati. Obsaan dhaggeeffadha. Nama 5 nama 10 nama 20 immoo sheer gochuun irraanfatina. Keessattuu hiriyoota keessa warra qabdan hundumaaf sheer godhaa. Duwiiti godhaati immoo sagalee kanarratti naaf hojjedha. Bakka sagaleen kiyyan kun hin geenye sagaleen keessan naaf gahaa waan ta'eef barumsa guddaa waan qabuuf anan isiniif dubbisaa jira. Obboleettiin kun akkas jette. Hiriyaa gadhee fi qoree dhoqqee keessaa yoo waan nama baraare malee ijaan arganii of baraaruun hin danda'amu. Inni namatti kolfee ilkaan namatti addeessu hundumti fira namaa miti. Inni nyaara guuree fuula namatti dukkaneessu hundumtis immoo xalaata namaa miti. Maaf kana jettee jechuun keessan hin oolu. Akkuma Oromoon jedhee saree bu'aa malee hin duttuu jedhamitiiree anillee isa kana jechuu kana nani barbaadee fi mudannoo yookiin immoo mudaan arrage yookiin madaa dukkana rakkina jireenya abdii kutannaa dukkana gadi fagoo callamaa balbala cufamaa abdii galma hin geenye deemanii fagaachuu dhiisuu dubbatanii dhaggeeffachuu dhiisuu kana keessa kana nani har'a jiraachaa jiru sababa hiriyaa kooti. Hiriyaa baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju tokkoon qabu. Ani kanan dhaladhee guddadhe akkuma nama kamuyyuu baadiyyaattaan dhaladhes baadiyyaattaan guddadhe. Harmeen koo ani dhaladhee gaafa waggaa 5 mucaa isa garaatti baattu da'umsa irratti na jalaa boqotte yookiin immoo duute. Abbaan koo garuu bakka haadha koo bakka abbaa koos bu'ee anaan kunuunsee na guddisee ture. Ollaa keenyaa mucayyoon durbaa urmiidhaan walitti dhiyaannu tokko urmii ishii waggaa 2 caalaa kan nan caalle tokko ollaa keenya jirti turte. Lafti manni barumsaa nuti deemnee too barannu namoonni baadiyyaa keessatti guddatan beektu sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 30 deemnee mana barumsaa baranna ture. Kanuma keessaa waggaan keenyas deemee urmii keenyanis guddannee diddibachuu diddiqachuus qabnee babbareedus ni jalqabne. Kanumaan itti fufnee oduma jirruyyuu ani barumsa kootti mucaa baay'ee cimtuu fi jabduu waan ta'eef hiriyaan koo kun baay'ee ishiinatti naafti turte. Garuuyyuu baay'ee wal jaalanna. Anis baay'een ishii jaaladha. Sababni isaa obboleettiin qabu akka obboleettii kootti, obboleessan qabu akka obboleessa kootti waan inni ishii ilaaluuf. Egaa akkasumatti itti fufnee urmiin keenyas deemee kutaan keenyas oliiqee barattuu kutaa 7 gaafan ta'u urmiin kiyya waggaa 17 ture. Urmiin kiyya waggaa 17 kanatti ani barattuu kutaa 7 tan ture. Barumsa kootti baay'ee cimtuu waan tureef abbaan koos haadha manaa biraa fuudheera waan ta'eef haati manaa inni fuudhe suni baay'ee naasaqaayyaati yookiin immoo makaraa baay'ee na argisiiste turte. Namni haadha biddeenaa wajjin hin jiraattani dhugaanaaf ba'uu ni dandeessu turtan. Haadha biddeenaa jechuun maal akka ta'e nama haadha biddeenaa wajjin jiraatetu beeka. Kanarraan kan ka'e yeroo baay'ee dubbii ishii yookiin jecha ishii baqachuu fi miila koon gara maatii mucayyoo hiriyaa kootti kanatti nan marmaara ture. Barattuu kutaa 7 yeroon turetti mucayyoon kun ijoollee dhiirarraa birri nyaattee dabarsitee na laatte turte. Halkan tokkotti dhiira 7 yookiin 8 ana wajjiniin bulee ture. Ani yeroo sanatti urmiin koo waggaa 17dha. Nyaaddee garaa koorraan qabu uffadhee dirri koos qullaadha. Abdiin koo hundumti isaayyuu duwwaa ture. Ijoollee sana malkii isaanii kana jedhee gargar baasuu kan hin dandeenyedha. Garuu nama 7 fi 6 waliin ta'u jedhee tilmaama sammuu kootti nan hima. Ishiinis erga dabarsitee na kenniteen boodatti gara mana ishiitti galte. Abbaan koo yoo gaafatu hin argine weeroo wal fakkaataa miti kan nuti daree dhabaani. Ani har'a meekaappii waan qabuuf biraa hafeera jettee abbaa koof deebiste. Halkan tokko erga na faana bulaniin boodatti halkan lammataa fidanii dallaa abbaa kootii keessatti nagatan ture. Ebelu jedhee isaanii himuu hin danda'u. Ishiitti kanas godhe jedhee homaa waan shakke tokkoyyuu hin qabu ture. Egaa waan fide nama jalaa hin hafu mitiire halkanuma gaafasanii gara kootti daa'imni naafi ture. Egaa intala baadiyyaa waan ta'eef baay'ee sodaadhee dhoffadhee garaan koo guddachaa gaafa deemu achi badeen Finfinneetti galee ture. Barandaa warra barandaa jiraatan wajjiniin ijoolleen barandaa jiraatan yookiin namni barandaa jiraatu nama gaarii miti jedhee nama dubbatu har'a yoo nagee baay'ee isaanitti gadda. Sababni isaa kunuunsa namni namaa godhu lafa sanittan argee waan ta'eef. Ji'oonni koos deemanii anis waaqayyoon na gargaaree ilma dhiiraa tokko nan argadhe ture. Achuma magaalaa sana keessatti daa'ima koo bukkee ciibsee ergan deekeen booda daa'ima koo bukkee ciibsee
nam gara mana namaatti hiiqee kafana miiccuu nan jammare waan an argadhe immoo fudhadhiin gara barandaatti deebi'ee ijoollee sana wajjin lafas bulukoo ittuma fufe kuni turtii waggaa tokko akkasumatti narra ture gaafa daa'imni kiyya waggaa tokko guutuu ija koo soogiddaan niqadhee miilli koo deemu na didee osoo na kitkiru gara abbaa kootti deebi'e dhala koos abbaa kootti kennee abbaa koos kadhadhee abbaan koo gara biyya ormaatti na erge har'aaf kana nan jiraadhu Dubaay yookiin Dubaay magaalaa Aleen jedhamu keessan jiraachaa jira biyya kana gangalee waggaa 4dha garuu ergan biyya kana galee waa'ee sana duuba isaa deemee abbaa mucaa kootti baruun qaba jedhee gaafa nani barbaadu waa'ee sana akkuma ta'e gaafa irra ga'u hiriyaan koo akkana gurguratti gaafa na ga'u baay'ee isaan gadde yaaddanii beektu barattuu baay'ee cimtuudha kutaa tokko jammaree amma kutaa 7tti lammaffaa baheen beeku barumsa koo gargar na gochisiistee abbaa koo biyya sana keessatti mataa isaa gaggabdee ija koo na jaamsitee gurra koo na duuchitee miila koo na naafistee morma koo narraa murtee na awwaalte jechuu nan danda'a. Ishiin irra garuu barumsa ishii sana xumurtee hojii mangistii qabdi. Ani garuu gaadaa dhirmaan jira. Isa kana yoo miti gannatti ulfaate ilmoo abbaan qabne guddisuun baay'ee isaa namatti ulfaata. Har'aa dhalli kiyya kuni gaafa ga'e abbaan koo eenyudha naan jedhe eenyu akkan jedhuun hin beeku. Yeroo baay'ee yaa Rabbi maaloo najjeesi odoo gaafiin kun natti hin dhufin jedhee kana nan waaqa kadhadhu yoo jiraate isa kanaadha. Eenyu jedhees akkan isaa deebisu hin beeku. Abbaan kee du'e yoo hin jedheeni boru namarraa boruun isaan oolu. Abbaan kee jira yoo hin jedheeni eenyu dhadhee na gaafachuun isaan oolu. Abbaa kee immoo hin beeku jedhee seenaa kana yoo itti hime haadha akkanaarraa maafiyaa waaqayyo na uumte jedhee waaqa komachuun isaan oolu. Dhala koof baay'ee rakkachaa jira baay'ee dhiphachaa jira gaafiin koo immoo gaafii deebii hin qabnedha. Imimmaan yeroo dheeraa namarraa hin cinne bo'uuni hamma nama hubu nama boo'ee beekutu beeka. Adaraa keessan obboloonni koo warri biyya keessa jirtan akkasuma biyya ormaa jirtan immoo hiriyaa keessan irraa of eeggadhaa. Warri ilkaan isinitti kolfan hundumti fira keessanii miti. Fira fakkaattee risaanii simbira nyaattee jedhameti Oromoon warra fira fakkaatanii nama nyaatantu baay'ate waan ta'eef mee maal na gorsitu maal immoo naan jettu mee akkamittiin na jajjabeeffattu anaan jajjabeeffadhaa yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa hamma naaf danda'ame seenee dubbisuu nan yaada gaafii koo isa deebii dhabe kana namni tokko deebii naaf qabdu laata mee immoo namni akka koo kanatti mudannoo akkanaa hiriyaa keessanii miidhaa qabdan jirtu laata koomentii jala naaf kaa'aa warri miidhaa hin qabne immoo cimsaatii irraa of eegaa siniin jedha dhaamsi gosa kanaadha. Ani dhaladhee kanan guddadhe jiituu lalistuu Oromiyaa keessa lafti dhaloota kooti immoo Arsii Baati. Nagaatti naa turaa baay'een isin jaaladhaa shaaluu jette obboleettiin keenya kun. Baay'ee seenaa kanarraa waan gurguddaa tokkoon baradhe. Baay'uma isaan gadde. Amma nan gaddee isinitti immoo egaa yaada keessan koomentii jala kaa'aa koomentii jalatti deebisaa fi isin immoo akkuma obboleettiin kun jette namni ilkaan isinitti kolfe hundumti fira keessanii miti. Namni nyaara isinitti guree hundumtis immoo xalaata keessanii miti. Jabaadhati of eegaa. Of eeggannoon eenyuuf hin badu. Gaafa of eegdee hin bareedda malee hin miidhagda simboota argatta malee waan taatu hin qabdu kan biraa. Nama baay'ee hammatti dhiyaattu beeki malee hamma namni sun sitti dhiyaatu hin beekin. Hiccitii yemmuu dabarsisee namatti hin himatini. Sababni isaa har'a yoo ati xinnaatti himatte boru guddaa si miidhuu danda'a sababii ta'eef rakkina keessa namni akka hin beekneef jabaadhu godaa keessa sassaabadhuuti of eegi. Gooftaan isin haa eebbisu.